Amma ati naa qabsiista moo naan qabsiistu? Isamoo. Baati saddeetala taa'ee dhufeetiin. Boo poolisa fuudhee qabsiisa dheengaddi mana kana dhufee na tumee qotee bari ilmaan kiyyas kanneen anjee. Antu bakka poolisaan tumsiiftu boo'insi dhufee sitti hime. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota kabajamtoota keenya raajuun mana na dhufee ilmaan kiyya naa kanni jee ture. Ani immoo ilmaan dhaana kan akkanatti kophaati jee wajjin ciqqadhe basiituma kanatti hin kannuuf jeetiin dhorkee kee aree hute. Arrammoo nama wayii keessaan saayibaatiitu narra bilbilee maal naan jee arranta na raajuu wal argee maal minaamin jee kana dubbate ani garuu hajjee kootu jeetu maaniin irraa cufadhe kaameeraa kana dafee dhoofachuu jira inni gaanee dhufe jennaan an dafeen kaameeraa dhoofachuu jira waan inni isarraa fuudhee dhufe waliin kan laalu ta'a nafaana duraan isiniin jaamamuu. Basa raajuudhaan wal agarree gaagatana duraa namuu ijaafannoo ittuma jijjiirraa miree asillee dhufu baannu atis akka barbaadu jirtu qubaan qabaa meeshaan waan kalaas. Nillee nallee guban qaban bira goreetuma kana saraaju jettee dhaadheessitee dubbatta asitti dhiyootan dhufee na tumeen kunne osuma isin jirtanii asitti dhufee na tumeen na cafaqeen kunne an quban qabu gaamma sanumtu akka na dhufee jiru kana quban qabu akkasi gaa bakka maali namni ugguu kophaa ta'e namni nama iyyaafatu jiru isinis hogguma inni jiru faayoo maalirra jirtan maali akkam nagaattanii dhuftan malee ugguu inni hin jirre namni maalirra jirtan anjuu jiru ammaan durallee manan jiru mire barbaadu namni dumaashii fi mashquula jeetumaan achumaan hojiirrattis mashquulaame hay namni dumaashii fi maalirra jirta jee waan gaafatu laa guyyaa tokko dhufeetiin jiraa'u bara dhufee garuu ati jirti bare waan nama dhufu natti himti akkuma tasaa osoo deemu jiruutiin karumarra wal dhufe akka jibinaa wal quba qabdani akka tasaa namni akka tasaatti kee mana nama argata laa anis isaala akka baasarraa bu'ee karaa qaqqaxxaamuru harkeetiin jala gaffiigee duubaa dhaqqabee dubbise. Yaani inni akkasii walitti osoo mana isaa si geesse mana isaa barbaatutti hin jira. Laa naatuutu abadan si jala seenu malee mana keejjeeni didee jala seenee garuu inni nam tokko garsiiftee naan jeetu beeka manumaa hono naqee. Nam tokko garsiiste yalla kee manni dhahinaayyee. Boo poolisa fuudhee qabsiisa dheengaddi mana kana dhufee na tumee qotee bari ilmaan kiyyas kanneen naan jee. Antu bakka poolisaan tumsiiftu boo'insi dhufee sitti hime. Akkamiin na dhufte na yaani yoo taate sitti simeetumaan isattis dubbadee nageenya buusaa yoo ta'e malee nageenya akkamii buusaa mushaan kaawwe poolisaa waan qabdu amata tokko guutuu kan ilmaan isaa irraa ala jiru kan ilmaan isaa kophaa guutuu duuba inni balleesse akkas ta'e dirqama hojii balleessi taatiif dhiiraa barsila aanaa uta balleessuu qabdu bara atimma dila badii isaa irraan kutaa turan inni ijoolleedha ilmaan keeti hojii as keessa teessee inni ijoolleedha dubaan kaniin badii isaa ta'u hunda wooma inni godhe hundarra kutuu yaani duuba akkasitti tumsiiftee wanni sirraan waan tumsiistu mana hidhaa naqeetiin faayidaa maal qaba duuba faayidaa maal qaba ani hoo faayidaa maal qaba isaaf faayidaa tamtu jira angaayoo inni faayidaa ni qaba waa sin garsiisu خلاص جارمي جرتني مرة كان بلّيفة مرة من هي نانجيتي ما آتي نانجيتوس خيسة كان أكمل ناقبسيس سنجي سنة ناقبسيس تنام باتي ميجل مان سنة رتنا أنو هيا كسو ولا جرّه ياد الرافودة ياد مال الرافودة دفت ياد الرافودة خمال تكا إني في دقاية مسلوف المانيا وسكت الناس كنت مسلوف المانيا إني سوي مسلوف إنجل نبر إني لا في دقاية الرافودة دفتامي Irraawwan fuudhan qabu gasanummaa wal maranii wajji dubbadheetiin jira malee garuu kaana nama si bira dhufe bara inni qubaan qabu. Atu kun wayita akka mana kiyya dhufte anu guyyaa ammaan dura ilwaa bira dhufte ilwaa isinumaan dubbisuu viidiyoo barreewu amma isillee intal waan akkanaa akkamitti dalaydennaan ani anti jaa kaameraa na barree viidiyoo narra dalagee kutee anti yaan beekuu naan jette hayyee jennee usnee ati egaa guyyaa saniin dhufne amma ati naa qabsiista moo naan qabsiistu. Isa moo akkam godheetiin qabsiisa raajoo. Poolisatti geessi qabsiisa akkam gootee qabsiisa. Poolisa raajuu geesse qabsiisa. Duba akkam taatare? Mee mahallee akkam mee maal jechuuf dhuftee natti mujjirtare? Kana yoo sitti himuun kiyya akka tana dura barbaadu. Kanaan dura dheengaddaa si dhufee na tumee kuteen si jechuun jiraa miree an telefoona hunda na harkaa fuudhee cinaa nu didee kuteeni. Niin gaafa Ani silaa nama hunda bilbiladhee nama hunda shuuf nama hunda bilbileetiin kootaa na gargaara kaniin juun hunda telefoona na harkaa fudhatee keesha darbatee kutu. Guyyaan dhufusan duba maanaan ta'u waliin san. Maaliin si dawwala telefoona gunan uummatatti bilbilee jiru hatta na harkaa yaatu godhatee keesha darbate. Rakkoon gaamma innis bakka sanitti itti yaadee wanni telefoona isa harkaa fuudhee sammeenya birooti miti. Uummatatti hin dawwalannaa isa harkaa fuudhe. Ilaalatti hin dawwal na dawwalte waa isa harkaan fuudhu. Na dawwalte. Aslan namni maal naa godha isaa sanitti yoo foona kiyya kaniin uummatatti bilbilee silaa daqiiqaa san keessatti asi dhufanii isa fannisan. Ije
telefoona kee fuudhee kishaa. Kan kaaduu lubbuu isaa baasu fuudhee barannee. Lubbuu isaa baasu anoo maali wanni mana keessa ol deemina cinquu fadhe ani tun dhalaadhaa mikkuu kan ilaale dhiiranti fakkaadde. Cinquu maal siin jenne? Ani mashaakilan faduu na dhiisiin jeen ammoo waa'ee ilmaan isaa kana yoo ilmaan isaa kana masluufate baran fadhu ala jiraatus dhiisus ilmaan kun kiyya jiyoo ilmaan isaa san beekee masluufate waan takka namni irraa fadhu hin jiru si galee jiraa miti inni ana jaartiin nan beey ilmaan isaa san ilmaan isaatti hin beey. Tayyib nama kana baalaga jettaa ammoo maraata jettaa ammoo moo nama haayibaliin qabni jettaa nama kana. Bara tanatti amma raajuun badii hin qabu hin jenne. Duuba kam jechuun jirta amma mana isaa beeyte kan itti nageessi baaltu. Akkam goote duuba bara ati siitu yoo ati nama tasgabbooyte waan takka. Usmee tasgabbiin eessa jirti mee asitti. Duuba lola kanaan nama deemu nama fuudhee akka fedhe yoo taateen geessuudhaan achi. Dura tasgabbooyte maalifu. Amma gaayyee akkasii miti. Anu waan akkanaa telefooniin bar niin gaafadhaan oo tana bare. Hayya kan ijoollee isaa keessi bakka inni jiru. Ijoollee akkamitti fuudhee geessaa? Akkamiree. Inni dhiyoon dalagizee dhufu maal siin jee koo mana maal siin jee maal warri dhabbiin teessin irratti dhufte. Ay namni ji'a 7-8 taa'eetu wayi dukkaana waan raabtatanii dukkaana siyaaraa raabtatanii. Yaani maa dhufte manuma kana maa dhufte taate moo. Bara amma dubbiin ilaala amma dubbii gartee waan xiqqoo ilaalanii miti dubbiin ta'e si galee jira miti dubbiin waan xiqqoo ilaalan tanaa miti ilaala gaafa inni masaanuu fadhaanaan jee gartee gaafa inni fuudhuun fadhaanaan jee galii ala abbaa ilmaan keetii ta'e osooti jirtu ilmaan keetii namni biraa abbaan ta'anii jeetiin galchee fidee dhalaa fidee fi mi'aate quba qabda mataan keetuu quba qaba mashaakila meeqaa mana kanatti muciyyoo sanii jecha siiriin nu godhamtee wallaallee waan nuti hin dalagin hin jirtuuf wallaallee sanun dagatee duba namni hanguma xiqqaxaachee karaa alaa annaan taatu ishiin tun jee ala fiiguu maaltu fide. Hagasuma naan taatuma jeetuma beeku. Naan taatu jee ala kutee miti. Akka kutee maaltu ishee deebisere. Maaliin akka inni dhufe maarraan baasin dhufe. Maaliif inni irraa baasare. Yaani ati tokko. Mataan isaan dalagu. Akkuma seetti yaa'in afaan baate moo eegaa dirqama namni kun akka kana ture. Nagaan afaan baatu. Rakkoo inni ala isa akka tursiise maaliif akka inni akka ala ture. Anaadha isaatiif akka san gaafadduuf. Laa jaartii isaati tasgabbeettee gaafattuun xiqqoo sirriin jirare. Akkamitti tasgabbeessitaati? Ati amma jaartiin ta'e baatii 7-8 ala ta'e tasgabbeessita. Dhalaa fi dhiirti. Ni harkarratti kan duuf yoo sitaati. Dhalaa fi dhiirti takkaa miti. Akkamitti tokkoo miti maaliin adda? Dhalaa fi dhiirti moo? Moonuti obsa qabnaa isin obsan qabdin akkasii. Dhalaan alan taatu buroo gabbaatee ala buluu. Illa lakkii dhiirtinis takka jaartii qabaatee ilmaan qabaatee taanaan ala ba'uun isaa fedhetti hin jirtu. Sa'a fedhetti hin jirtu garuu gaafii barbaachisa. Us ati amma bara amma fixi amma dubbii ilaala. Jaartiin ta'e baatii 7-8 ala jirti. Jaartitti jettee galfattaa uwwisiin si dhufte sanitti. Gaafatuun dirqama kana marratti. Garuu dhalaadha garuu dhalaa. Gaafannaan duba habalaa na deddeebiseemi. Akkam godhin aan jedhe. Tasgabbiin gaafatte. Akka tasgabbii fi lolas masanuun beekuwaan. Aara walitti qabdan waan ta'eef ati gaafattee osoo hammeenyi. Dhageeffadhu laala ati bara ilma dhiiraati. Dhagaa sittiin deebisu waan ta'eef. Ati bara ilma dhiiraati. Yoo dhugaa saniin ka araarama fedhee dhufe taate si fidatee maan dhufin. Barnaaf inni ol kuman qabnu anu akka tasaatiin. Telefoona kan inni qaba namaaf hin bilbilee malee telefoona nama uddaanii qaba. Telefoonni isaa cufa jaaree hanga sinturaati sanuu irratti. Ni jijjiirratere. Raqama jijjiirratee abbaa fedhee wajjin gartee jiraachuu jira. Akkasii miti. Quba qaba adda hagaa irraa ta'uu isheen taa'u baran isas kan hin qaata gaafadde. Amma na dhageeffadhu laal inni agartee miti ati immoo inumaatu harkarra qaqqabdee kanatti maal geessinaa kana hin jirtu wanni akkasii. Aba bakka inni jiru qofa agarsiisa. Garuu sila wanni feetee yoo taate dhugaayyuu haa baatu feetes maal rakkanni jiru haa baatu feetes fa'aa. Maalirra jira nadhoo jala deemu jira. Lola kanaan. Nadhoo jala deemu jira. Abbaa fedhee silaa tasgabbeessitee maaliif akka inni dhufe. Yaabootis yaaboo bakka nan jiru san hin jirtu barammaatis gartee naafetti gartee mi'a adda fagoo jirra naafetti. Laa ta'ullee wanni isin jeef maali lollo kun wayii balleessa. Maa ati waan inni jala deemu jiru beeytu ati. Deeme. Nadhoo jala deemtu jiru ree. Hayyee bar deeme. Hayyee deemtu bakka mireen galfadha. Yoo galfadha manatti deeffadha. Abbaa mana keetiiti. Baati 8 guutuu ala kana taa'ee moo boo? Taa'us ree bare waan inni maaliif akka ba'an san gaafataniituma. Anis ni jaartii biraa barbaada bee maaliif beere? Duba sanii fuudhate baheemi. Akkuma beektaa fuudhee. Haafu. Eeha. Inni kun arrabichaan baanee bara. Tana duraas bee jiran fakkaata. Tana dura wayii akka tureere tana dura bar yoo fagaatee baay'ee takka taa'ee miti. Osoo inni turin kaa. Osoo inni turin kootu siin fuusisaa jeenii miti ree. Waayyamtee fidee. Xayyib amma maal jeen deebisa? Inni dhuftusa maaliif akka jettiin deebisirree? Maal jeen? Aga manatti ol deebu. Baati 8 ala taa'ee dhufeetiin. Hagatanii duraa duuba wanta maal jettiin deebisin kochittiin fuudhaa tajaajila tasaffite dhokooti yooteen sirnaan mana inni deebi'a. Telefoona kiyya firraa diileet godhe telefoona kiyya dalagu.
Foonni kiyya inuma isarratti hin dalagu. Imoon isarratti hin dalagu. WhatsAppiin isarratti hin dalagu. Walaa messengerri isarratti hin dalagu. Raqamni isarratti hin dalagu. Kunuunti isarratti hin dalagu. Gaafa manaan beerraa cufate waa hunda. Guyyaa dura gabboo. Torbaan guyyaa akka asirraa bee wanni isaa telefoonummaan isaa wanni messengerri jinniin takkan hojjetu. Maaltu singeenaan jeetu boo? Dhiiraa mi'a eessatti hin barbaadare magaalaa sanaa keessa deemee hin barbaada. Akka baatee san kootuu yoo fuudha barbaade siin fuusaa ta'e maan deebisin haga isaa telefoonni dalagu. Haa fuudha anduuba hanga yoomiin isa fuusaa. Hanga yoomiin isa fuusisa. Hanga yoomiin kootu boosii fuusisa. Maaliyan? Bara rakkoon ta'e nama dhugaan sitti. Obseetiin obsi daangaa qaba as boodan obsuu fanisa. Rakkoon ta'e guyyaa inni dura niin fayyadu aja'u san takkaatti fuutee fixuu. Itti siftiin fudhannaan ti deemi hin dhageenye. Takkaa immoo dhorku. Itti sittiin fuudhaa. Nikaa gorodhuu jeemmoo hin jenne. Hayya karaa banteef jirtaa rammaa. Nikaa gorodhuu jeen. Wanni dura badde bara duubarra niin sirreessaa. Hin faduu taatinaaf. Maaliif akkas ta'an hin taatu? Taatinaaf hin faduu. Jaalate san takkaawoo fuudha taate fuudhuu dhorka taanaa dhorkaniitu. Numa dhorkan malee maal fuudhas boota? Kalaas san. Amma ati waan isin jeen hin gootu kaatee. Maal wanni tanaan jettu? Kai haa uummatatti geessina. Uummatatti geessuu wanni feetee taate hin ayyamu. Hin ayyamu. Hin ayyamu. Ay akkana taanaan sifinni jaarmaa jechuu bar. Jaarmaa miti. Isin lamaan aaraa walitti akkana isin godhu. Maaliifuu as boodatti silaa wanni tolaanii jirteettee yaaddu. Isa miidhe akka fedhallee ta'uu abbaa ilmaan qeetiiti. Ilmaan kanaa isin jidduu jiraan akka inni hamtu. Waan isin juna irraa fuudhe kaa'amma. As booda wanni tolaanii jirti reetu buuqatu laattu kan. Dirqama mokkoruu qabna kaa. Maal mokkortanatti wanni takka wanni mokkoran hin jiru. Deebi'amuun deebi'ee maal. Maal eenyu kadhatan? Eenyu kadhatan? Isumaa. Maal inni namaan addaa? Ta'uun qabu akka inni namaan addaa yoo osoo hin taane. Maal inni? Ati maati aara kana bara. Namni takka yaala jira. Hin jiru namni takka ijaa. Kan lolu kanaas aaraa atis gabbeeffatu ijaa kana guutuu calgee taa'u. Baati saddeet guutuu moo boo? Aywa taa'u danda'a maal. Ayyalee. Yoo ati aaraan tas gabbeeffamu si beeka waan ta'eef amala kee takka aaraan haalaan aartu waan ta'eef tas gabbeessu usu danda'a. Amma tun doofummaa jaamti bar doofummaa gartee namni ilmaan isaatiif haadha manaa irraanfatee ji'a xaana kana taa'uun doofummaadha malee beekumsaaniin taa'utu jira. Itti bal'attee tiraa itti godhu jira ana tatti gartee ilmaan ciqqataa guddisuu jirtu isa maaltu ture isa aarsasila. Maaltu isa aarsasa? Gammachuu keessa jira ammallee rahaa godhu jira beereela deemee irraa godhu. Ati ilma raayyu. Yookaan ilmaan isaa fuutee achitti geessu yookaan masaluu inni sitti kannatti as kannu yookaan immoo uummata gartee fuuteen hojiitti geessu. Sadeen kana keessaa tokko filadhu kan hin irraatti samma. Nama mana nama dhufetti illee kan hin jeniini taa'e. Manni katti dhufte manni kiyyaama karabbiiti taa'eeti. Ammoo ani siin jedhan qofa naa godha. Ilmaan fuudhiitti geessi tanaas laa waan taatee miti. Maaliif hin taa'e? Silaamuu. Abbaadhaa mitiin. Laa ilmaan fuudhee akkamitti geessi? Abbaa mitiin abbaan ta'uufi. Abbaan ta'uufi abbaan itaaf ka? Duboore. Ilmaan haadhumaan tolore? Haadhaan tolanii duba ilmaan abbaan haadha raggatee kan ilmaan kiyya hin jenne akkanuma dhalaataan isaan jedhee. Haa ta'u jette malee xiqqoo ilmaan kun sibiila agarsiise ta'uu. Ilmaan kiyya moo? Ni gaduu lakkiftuusi garuu inni waan mana kana dhufuu jibbaa qabu natti fakkaate gaasumaa akka taaree lola malee. Dhufuu fedhaare inni. Waan akka dhufuu fedhe. Dhufee ilmaan fudhatuu fedha. Wanni inni fedhu ilmaan kiyya fudhateeti jaartii isaa lammaffaa fuudha saniif shaqaalaa godhuu fedha. Jaartii bara fuudhee jiru. Daleetu godhu. Waan fuudhee jiru natti hin fakkaanne bara hin fuudhee natti fakkaanne. Quban qabdu haati halaas waan quban qabne keessa seentee wannan jini. Akkuma duraan ala jirtutti. Karoorri isaa yoo ganaa fuudhuu deebi malee waan fuudhee natti hin fakkaanne. Waan fuudhee. Duraa harka nu deddeemu jira quban qabdu. Inni kun harka nu darbee akkasii fuula sanii bahu. Quban qabdu. Jirjirtee ilmaan itti geessi inni hidhaa sana silaa xiqqoo obsite. Xiqqoo obsi daangaa qabaa bara obseetiin dadhabeessi jechuu jira bara. Afaan Oromoo ni beektaame. Bara rakkoon tun amma ni eegalamne dur dhufte waan ta'eef. Dur dhufte itti fidee fuudhuuti deetu ammoo maal fedhare? Hayyee yoo hin ta'inii bahu. Ilwaan addaa dhalaan inni jala deemu jiru sun ilwarra bareeddi moo ilwarra maal? Monarra maal? Kan inni dhalaa jala deddeemu jiru sun maal? Durra maal? Yoo taate mata keenya irraa dhaabnee ilaalaa dhiitti tun bara ta'eefi jaalatti. Ati amma masalan hin fuune gana fuudhuu deemta. Hayi amma yoo jaartii amma takka ta duraa fuute jaartiin ta'e fuudhisiin jetti. Wata jaartiin ta'e siyaayamtee fuudhisiin jetti san fuudhuu dhiistee ta biraatti ceeta. Laa ansanirrallee yoon fuudhe tan manaa taatu san fuudhuu wayya malee akkasirra dhiisume kan duraati hojii jiraatu ta'u. Akkasi gaa bakka inni walaan dhiisne walaan fuune akkasumaan beera barbaada beeree alatti. Akkana akkam badeettame hidhaniituma teefkii fi tukaanni dhiiga keessaa tuute
goggogaa gad darbanii mana Mee hidhaatti. amma waa hundaa onaaf inni hedduu akkasittis waa wajji haasawuun hin qabu tokkumaa wajji haase malee dirqama tana. Amma ilmaan Yaa biroo. fuudhii deengesiif ka'i. Laa Sittiin ilmaan as baasa. laa ilmaan karaa miti as baa. Geessiif ka haye. Laa ilmaanitti haa ciciisanii ilmaan hin kaasin amma illee baay'ise. Achi deemetiin takka agartee isaan waan jiru hin jiru takka akka inni dhufu godha takka akka inni ilmaan isaa masruuf godha. Maal jechuudha takka akka maarree ta'uun godha walaa xayyibammaa ta'e oduu gammachiisaa sii qabateettu sun moo isaa keteetti dhuftee gammachiisaadha kun duuba kun gadda. Laa hanga hagatan duraa barbaadu jirtaa mire. Barbaadutu jiru si jee bara si dhufee na tume. Hanga akka inni as dhufe kuban qabu bara. Waan qabu. Amma manuma hidhaa geessee tume isa daagan isaa manuma hidhaa geessee tume hidhee ugusan ni bayyanata amma hirriba keessa jira. Bayyanoota guut argate nagaan taa'ilmaan isaa keessa. Isa daranuu fageessitii bara. Amma fagaate lama Amma fagaata. ammaas tana yoo achi deemtee bakka inni jiru kanatti tana innaa isa godhe malee ati isa hin godhu. Bara amma takka fagaate lama fagaata jechuudha. Laa fagaatu sure ati amma achi dheeyitee yoo isa kana tumsiiftee naatu isa tumsiise jaamaaru. Maqaa kiyyaan dhaqanii inni akkasitti tumamuun sun maal jechuudha waan fakkaataati. Nani minnaan jee innis ni beeka kan ana malee bane isaa san namni hin argine. Amma ati bara kiyya jechuun jirtu. Isan miidhini, isan rakkisini, ati miidhame, ati rakkadhuu jechuun jirta. Laa akkasii. Innis dhufee amana kanas si tumu bakka inni jirutti si geessee isaniinu jechuun jirta. Raasi tumuu hin jenneeni. Akkas jechuun jirta. Tilifoona kiyya fuudhee kuteen si jee sa'a fedhe dhufee mana kana seena. Sa'a fedhe dhufee seena. Akka fedhe na Isa yoo ta'es bara nama akka inni si miidhu san ittiin dhiisu bara. Maali butaan ka nama si dhorkare. Laa inni yoo akka dhufee akkasitti amma faayaan akkana godhaanaan jee hin eeyyamu. Akkumaan siin jee kanaan isaanis jaan. Duraanuu bari isin gartee gaafa inni na dhiisee sanirraa achumaan baatanii jal jettanii miti galatoomaadhaati. Ammallee isallee miidhan jechuun jirta. Anammaan afaan akkanaa kana beeku. Arkee isa kana arkee jiraadde. Firraadhe isaa afaan akkanaa kana duuba akkanuma dhufee mee maaliin siin jejjeewu na fageesse duraanii. Anama afaan akkanaa kana beeku. Barbaade arraas akka tasaa agarre taanaan sitti himuu dhufe sanummaa. Anama argee kana gartee torbaan si dura torbaan tokko dhufee na tumee kute. Ona geessuu baatte anuu barbaadee ni baasa. Anuu jalaa hafuun deemu galatoomeeti laakiin maatii miti galatoomaa. Sinjaa malee.